Ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti erge. Boqonnaa 1. Nagaa. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e, warra Kiristoos Yesuusitti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraataniif kana caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Karaa Kiristoos eebbaa hafuuraa argachuu. Waaqayyoof Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebbaa hafuuraa hundumaan waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'u. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an, warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nuuf qabeera. Kunis guddina ayyaana isaa isa inni ilma isaa isa jaallatamaadhaan nutti tolee nuuf kenne hin galateeffachiisa. Akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuus qabna. Ayyaanni inni ogummaa isaaf hubannaa isaa hundumaan nurratti dhangalaase baay'eedha. Waaqayyo waan isatti gaarii fakkaate karaa Kiristoos itti yaadee of dura kaa'atee ture. Ammas dhoksaan fedha isaa kun nu biratti akka beekamu godhe. Barri murame yeroo guutuutti Waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeekeeti. Wanti bantii Waaqaa keessa jiru, wanti lafarra jiru, wanta hundumaas harka Kiristoos jalatti walitti qaba. Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaatiif akka fedha isaatiitti akka ta'u hin godha. Nus immoo akka inni yaadee qopheessee of duraa qabuutti karaa Kiristoos fo'amneerra. Nuyi warri duraan dursinee Kiristoosiin abdii godhanne ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'ate. Isinis immoo ergaa dhugaa wangeelaa fayyina keessanii karaa isaa dhageessan. Isin warri dhageessanii itti amantan Hafuura Qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniitu. Hafuurri Qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirruuf qabdii keenya. Karaa Kiristoos gooftummaa Waaqayyoo beekuu. Ammas an Gooftaa Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an jaallachuu keessanis dhaga'eera. Waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuu, kadhata koo keessattis isin yaadachuu hin dhiifne. Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu Waaqayyoon beekuus isa isinitti mul'isu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu, ulfinni warri Waaqayyoof qulqullaa'an itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kooti. Kunis nuyi warra amanneef humni isaa safara malee guddaa akka ta'e, aangoon isaa inni jabaanis nu gidduutti akka hojjetu akka beektaniif ture. Inni hojii aangoo isaa kanaan Kiristoosiin warra du'an keessaa kaase. Waaqa irrattis gara mirga ofii isaatii isa teessise. Gooftummaa, aboo, humna, mootummaa hamma jiru hundumaa bara kanatti bara dhufuttis waanuma maqaa dha'uun danda'amu gararraa isa oolche. Waaqayyo waan hundumaa miilla Kiristoos jala kaa'e. Goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristaanaatiif mataa godhee kenne. Waldaan kiristaanaa dhagna Kiristoosi. Inni waan hundumaa karaa hundumaan guutummaa isaatti dhagna isaa kanatti in jiraata. Boqonnaa 2. Karaa hafuuraa du'a keessaa gara jireenyaatti darbuu. Isin kanaan dura irra daddarbaa keessaniif cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtani. Yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtani. Hafuurichi hamaan amma namoota Waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira.
Nus hundumti keenya hawwa foon keenyaa duukaa bunee akka fedhama namummaa keenyaaf yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerra. Kanarraa kan ka'es akkuma warra kaanii alootaan eekkamsa Waaqayyoo jala gallee turre. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate. Nu irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee utuma jirruu inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtan. Karaa Kiristoos Yesuus isumaa wajjin du'aa nu kaase. Isumaa wajjin bantii Waaqaa keessa iddoo nuuf kennee nu teessise. Inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe sanaan bara dhufu hundumaattuu baay'ina ayyaana isaatii isa ammas hin jedhamne argisiisuudhaaf kana godhe. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokkollee akka ittiin of hin jajnetti. Nuyi hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyoo duraan dursee qopheesse keessaa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Karaa Yesuus Kiristoos tokko ta'uu. Isin warri saba Waaqayyoo hin ta'in, warra dhagna qabatan, waan harkaan dhagna namaa irratti hojjetamuun warra of waaman biratti warra dhagna hin qabatin jedhamtanii akka waamamaa turtan yaadadhaa. Yeroo sanatti isin Kiristoosii wajjin homaa walitti hin qabdan turtani. Waldaa ijoollee Israa'elitti orma kakuu abdii isaanii keessaa kan hin qabne, ofii abdii kan hin qabne, biyya lafaattis Waaqayyo malee akka turtan yaadadhaa. Amma garuu Kiristoos Yesuusii wajjin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri dur fagaattanii turtan dhiiga Kiristoosiin dhi'eeffamtaniitu. Kiristoos nagaa keenya inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudoota hin ta'in Yihuudootas lamaanuu tokko godheera. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboommotaaf toora seeraa sana namootarraa kaase. Fannoo irratti du'uudhaanis gosa lamaanuu akka dhagna tokkootti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatiin diinummaa balleesse. Inni dhufee isin warra fagoo turtanitti, isaan warra dhiyoo turanittis misraachoo nagaa lallabe. Nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa akka itti abbaa bira geenyu qabna. Egaa isin si'achi warra Waaqayyoof qulqullaa'anii wajjin warra biyyaa, warra mana Waaqayyootis malee orma nama biyya diidaas miti. Isin hundee ergamootaaf raajotaa irratti ijaaramtaniittu. Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaa golee qajeelchuudha. Guutummaan ijaarsa sanaa isumaan walitti qabamee mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf Gooftaatti in guddata. Isinis immoo isumaan mana isa Waaqayyoo hafuura isaatiin keessa jiraatu taatanii itti ijaaramuu keessani. Boqonnaa 3. Dhoksaa Waaqayyoo warra saba Waaqayyoo hin ta'initti mul'isuusaa. Sababii kanaaf an Phaawulos isin warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif jedhee waa'ee Kiristoos Yesuusii fidhameen jira. Waa'ee hojii ayyaanaa Waaqayyo adeemsisu isa isiniif jedhee anatti kenname dhageessaniittu ta'a. Akkuma an dura as keessatti gabaabsee isiniif caafe Waaqayyo dhoksaasaa mul'ata keessatti anatti agarsiiseera. Kana dubbifachuudhaan dhoksaa Kiristoos hubachuu koo beekuu hin dandeessu. Dhaloota darban keessatti dhoksaan kun ilmaan namaatti hin argisiifamne. Amma garuu Waaqayyoo hafuura isaatiin ergamoota qulqullootaaf raajotatti mul'iseera. Dhoksaan kunis warri saba Waaqayyoo hin ta'in wangeelatti amanuudhaan wanta Yihuudootni argatan akka argatan, isaanii wajjin bu'aa dhagna tokkoo akka ta'an, abdii isa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kenne keessaas akka hirmaatan gochuuf kan qophaa'e ture. Akka kennaa ayyaana Waaqayyootti an wangeela kanaaf hojjetaa ta'eera. Kunis gochaa humna isaatiiti.
an warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaarra nan xinnaadha. Haa ta'u iyyuu malee badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uun hin danda'amne saba Waaqayyoo warra hin ta'initti misraachoo akka lallabuuf ayyaanni kun anaaf kennameera. Kanaanis akeeki dhokataan kun maal akka ta'e namoota hundumaaf ibsuun anaaf kennameera. Akeeki dhokataan kun bara durii jalqabee yaada Waaqayyoo yaada isa hundumaa uume keessa dhokfamee ture. Ogummaan Waaqayyoo inni dachaa baay'ee qabu bara si'anaa karaa waldaa kiristaanaa warra bantii Waaqaa keessa gooftummaa qabaniif warra aboo qabu jedhamanittiyuu akka beeksifamuuf kun ta'e. Waaqayyo akka bara durii karaa Kiristoos Yesuus gooftaa keenya yaadee qopheesseetti akeeka isaa fiixaan baaseera. Nuyi Kiristoositti amanuudhaan karaa isaa amanannee dhiyaachuudhaaf ija jabina qabna. Egaa rakkinni koo isiniif ulfina waan ta'eef isa ani isiniif rakkachaa jiruuf akka abdiin kutanneef isinan kadhadha. Jaalala Kiristoos beekuu. Egaa waa'ee kanaaf jilbeenfadhee abbaanan kadhadha. Sanyiin Waaqa keessa jiraatuuf sanyiin lafarra jiraatu hundinuu isumaan waamama. Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatuuf jaalalattis hiddaaf hundee akka godhattaniif kadhata kooti. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatus hubachuu akka dandeessaniif jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbus beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akka guddattaniif nan kadhadha. Inni humna isaa isa nu keessatti hojjetuun wanta nuyi kadhannuuf wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaarra safara malee caalchisee gochuu hin danda'a. Kanaaf karaa Kiristoos Yesuus waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti bara baraan isaaf hooqubaan haa ta'u. Ameen. Boqonnaa 4 Tokkummaa dhagnaa. Egaa an waa'ee hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isa itti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isin nan gorsa. Gad of deebisuu garraamummaa hundumaan obsaan walii wajjin jiraadhaa. Jaalalaanis waliif danda'aa. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf dhama'aa. Akkuma abdiin waamichaa inni isinitti waamamtan tokkicha ta'e dhagni tokko, hafuurris tokko, gooftaan tokko, amantiin tokko, cuuphaan tokko, Waaqayyoof abbaan waan hundumaa tokkicha. Inni waan hundumaarra jira, waan hundumaan in hojjeta, iddoo hundumaas jira. Tokkoon keenya garuu akka safara kennaa Kiristoositti ayyaana arganneerra. Kanaaf caaffatni qulqullaa'aan inni gara Waaqayyootti yeroo ol ba'e boojuu booji'ee dhaqe namootaafis kennaa kenne in jedha. Amma ol ba'e yemmuu jedhu maal jechuu isaati? Dura biyya lafaa kanaa keessaa gara iddoo gadiitti gadi bu'ee jechuudha. Isuma gadi bu'e sanatu Waaqayyoof lafa ofii isaatiin guutuudhaaf bantiiwwan Waaqaa hundumaa gararraatti ol ba'e. Isumatus namootaaf kennaa kenne. Kennaan isaas kaan ergamoota, kaan waan Waaqayyo isaanitti mul'ise warra himan, kaan warra wangeela lallaban, kaan eegdota, kaanis barsiisota akka ta'aniif ture. Inni warra Waaqayyoof qulqullaa'an hojii isa itti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf waldaa isaa an'a Kiristoos sanas cimsuudhaaf kana godhe. Kunis amma hundumti keenya tokkummaa amantii ilma Waaqayyoo beekuu namoota ga'an taanee guddannees safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti ta'a. Egaa nuyi si'achi ijoolleedhaan asiif achi rukutuu
warra qilleensa barsiisa namoota axaarotaatiin haxxummaa isaanii isa goomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taanu. Kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'ee gara Kiristoositti hin guddannaa. Isa jalatti bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatanii buusaa adduma addaan argataniin walitti qabsiifamaniiru. Yeroo bu'aan dhagnaa adduma addaan tooraan hojjetus dhagnichi in guddata, jaalalaanis of in cimsa. Jireenya haaraa karaa Kiristoos argamu jiraachuu. Egaa si'achi akka warra saba Waaqayyoo hin ta'initti yaada waa'ee hin baafne duukaa buutanii akka hin jiraanne maqaa Gooftaatiin cimsee isin nan gorsa. Isaan sammuun isaanii dukkaneeffameera. Sababii Waaqayyoon beekuu hin barbaanneef, sababii mataa jabina isaaniitiifis jireenya isa Waaqayyoo kennu keessaa gadi baafamaniiru. Isaan of qabuu dadhabanii jireenya gadhiisiitti of kennaniiru. Wanta nama xureessu hundumaa hin hojjetu. In ga'as hin jedhani. Isin garuu Kiristoosiin akkasitti hin barre. Silaa waa'ee isaa dhaga'uun keessan akka dhugaa isa Yesuus Kiristoos keessaa jiruttis maqaa isaatiin barsiifamuun keessan hin dhowle. Yaada namummaa moofaa isa dur itti jiraachaa turtan, isa kajeellaa nama goomsuun manca'e of keessaa baasaa. Hafuura yaada garaa keessanii keessattis haareffamaa. Namummaa haaraa isa qajeelummaaf qulqullummaa dhugaatti fakkaattii Waaqayyootiin uumame uffadhaa. Kanaafis namni adduma addaan soba of keessaa baasee dhugaa namatti dubbatu. Nuyi bu'aa dhagna waliiti. Yoo aartan iyyuu aariin keessan gara cubbuutti isin hin geessin. Utuma aariitti jirtanii aduun isin duraa hin lixin. Seexanaaf karaan kenninaa. Inni hatu deebi'ee hin hatin. Warra dhaban gargaaruu akka danda'utti hojii waa'ee baasu harka isaatiin itti dadhabee haa hojjetu malee. Dubbii gargaaru yeroo barbaachisutti kan cimsu, warra dhaga'uufis ayyaana kan kennu malee dubbiin hamaan afaan keessan keessaa hin ba'iin. Hafuura Waaqayyoo isa qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa. Hadhaa'ummaan, dheekkamsi, aariin, wacii, maqaa wal balleessuun, hamminni hundinuu isinirraa haa fagaatu. Walitti kan toltan, garaas kan waliif laaftan ta'aa. Akkuma Waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessan isiniif dhiise, isinis akkasuma waliif dhiisaa. Boqonnaa 5. Ifa keessa jiraachuu. Akka ijoollee jaallatamootti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa. Kiristoos akkuma nu jaallate, isinis immoo jaalalatti jiraadhaa. Inni aarsaa fooliinsaa tolu, qalma Waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf jedhee dabarsee of kenneera. Akka warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti jiraadhaa malee halalummaan, xuraa'ummaan hundinuu sassatis isin gidduutti hin dhaga'amin iyyuu. Dubbii galateeffachiisu malee dubbiin gurratti hin tolle, dubbiin midhaa hin qabne, qoosaan hin taanes hin dubbatamin. Namni halaleen yookiis xuraa'aan yookiis sassataan mootummaa Kiristoosiif, mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye beekaa. Namni sassataan waaqayyoolii tolfaman waaqessuu isaati. Sababii wanta kana hundumaaf dheekkamsi Waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti hin dhufa. Homtinii dubbii hundee hin qabneen isin hin goomsin. Hidhata namoota akkasii kanaa hin ta'inaa. Isin dur dukkanaa'oo turtani, amma garuu karaa Gooftaa iftaniittu. Egaa akka ijoollee ifaatti jiraadhaa. Wanti ifa keessaa ba'u gaarummaa, qajeelummaa, dhugaa hundumaa keessatti in argama. Wanta Gooftaatti tolu qoraa bira ga'aa. Hojii dukkanaa isa wanti dhimma baasu keessaa hin baane bakkeetti baasaa malee itti hin hirmaatinaa. Namoonni hojii akkasii keessaa qaban jiru. Waan isaan dhoksaatti hojjetan immoo dubbachuun
dubbachuun iyyuu leelloodha. Wanti ifichi bakkeetti baasu hundinuu mul'ataa in ta'a. Wanti bakkeetti baafamu hundinuu ifaadha. Kanaaf ati yaa isa raftuu dammaqi, warra du'an keessaa ka'i, Kiristoos siif in ibsaa jedhame. Egaa akkamitti akka deddeebitan haleellaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'iniitti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Kanaaf jaalalli Gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee waldhaalota hin ta'inaa. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin waldhaalinaa. Isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Qooqa garagaraatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Garaa keessan keessatti faarfachaa galata Gooftaa dhageessisaa. Yeroo hundumaa waan hundumaaf maqaa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoo Abbaadhaaf galata galchaa. Haati manaaf abbaan manaa attamitti akka walii wajjin jiraatan gorsuusaa. Kiristoosiin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa. Haati manaa akkuma Gooftaa Yesuusiif abboomamtu, abbaa manaa isheetiifis abboomamtu. Kiristoos mataa waldaa kiristiyaanaa akkuma ta'e, abbaan manaas mataa haadha manaati. Kiristoos fayyisaa waldaa kiristiyaanaati. Waldaan immoo dhagna isaati. Waldaan kiristiyaanaa harka Kiristoos jala akkuma of galchitutti, haati manaas waan hundumaan harka abbaa manaa isheetii jala of galchitu. Kiristoos akkuma waldaa kiristiyaanaa jaallate, waldaadhaafis dabarsee of kenne, akkasuma abbaan manaa haadha manaasaa haa jaallatu. Waldaan kiristiyaanaa Waaqayyo biratti fudhatamtuu akka taatutti, Kiristoos karaa dubbii isaatii bishaaniin dhiquudhaan ishee qulleessa. Waldaas xuriif dirmammuun wanti kana fakkaatu utuu irratti hin argamin fudhatamtuu mudaa hin qabne godhee ulfinaan of dura ishee dhaabuuf jira. Akkasuma immoo abbaan manaa akkuma dhagna ofii isaatii jaallatutti haadha manaasaa jaallachuun hin ta'aaf. Namni haadha manaasaa jaallatu ofii isaa jaallata. Namni foonsaa hin soora hin dhimmaaf malee takkaa foonsaa jibbee hin beeku. Kiristoosis waldaadhaaf akkasuma godhe. Nuyi bu'aa dhandha Kiristoosi. Caaffanni qulqullaa'aan sababii kanaaf dhiirri abbaasaaf haadhasaa hin dhiisa. Haadha manaasaattis hin maxxana. Isaan lachanuu foon tokko hin ta'u hin jedha. Dubbiin kun dhoksaa gadi fagoo of keessaa qaba. Inni waa'ee Kiristoosiif waa'ee waldaa kiristiyaanaa hin dubbata jechuu kooti. Dubbiin kun isiniis immoo in ilaala. Tokkoon tokkoon abbaa manaa akkuma kanatti haadha manaasaa akka ofii isaatiitti haa jaallatu. Haati manaas abbaa manaa isheetiif ulfina haa kennitu. Boqonnaa 6. Ijoolleeniif warri isaanii waliif gochuun kan ta'u. Ijoolle, abboota keessaniif haadhota keessaniif abboomamaa. Kun Gooftaa duratti qajeelaadha. Abboommiin inni duraa abdii wajjin kenname. Abbaa keetiif haadha keetiif ulfina kenni isa jedhuudha. Isinis immoo abboota nana, adabaaf barsiisa Gooftaatiin ijoollee keessan guddisaa malee isaan aarsuudhaaf isaan hin tuttuqinaa. Hojjetootniif warri hojjechiifatan akka itti walii wajjin jiraatan. Isin warri garbummaa jala jirtan biyya lafaa kanarratti warra isin hojjechiifataniif sodaadhaaf rom'aan akka waan Kiristoosiif hojjettaniitti garaa qulqulluudhaan abboomamaa fi akka isa nama gammachiisuuf ija ilaallatanii hojjetanii utuu hin ta'in akka hojjetoota Kiristoositti garaa guutuudhaan jaalala Waaqayyoo raawwadhaa. Akka waan namaaf hojjettanitti utuu hin ta'in akka waan Gooftaadhaaf hojjettaniitti gammachuudhaan hojjedhaa. Eenyullee garbichis ta'u birmaduus ta'u hojii gaarii isa hojjeteef Gooftaa biraa gatiisaa akka fudhatu beekaa. Isin warri hojjechiifattanis hojjetoota keessaniif akkasuma godhaa. Doorsisas dhiisaa. Gooftaan inni waaqarra jiru isaaniifis
isiniifis gooftaadha. Isa barammoo nama wal caalchisuun akka hin jirre beekaa. Duula hafuuraaf qophaa'uu. Kanaa achi gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessattis jabaadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wal'aansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban, warra bantii Waaqaa keessa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan, maccaa hafuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatanii wajjin wal'aansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabuu, mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Egaa akka nama sabbataan hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka madda sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa. Akka nama kophee kaa'atteettis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'aa. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isa hamaa sana warra boba'aa adeeman dhaamsuu dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti, sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Kadhataaf himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa, obsaanis itti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa. Ani immoo dhoksaa wangeelaa ija jabinaan beeksisuudhaaf yemmuun afaan saaqqadhu, dubbiin akka anaaf kennamutti anaaf kadhadhaa. Akka dubbachuun anaaf ta'utti ija jabinaan akkan dubbadhuuf anaaf kadhadhaa. Ani funyoo sibiilaatiin lafan hidhameettiyyuu wangeela isaa lallabuudhaaf Kiristoosiif afaan ta'ee ergameen jira. Gara dhumaatti nagaa dhaamuusaa. Amma an attamitti akkan jiru, maalittis akkan jiru, isinis immoo akka beektanitti Xiqiqoosiin obboleessa jaallatamaan, hojii gooftaattis amanamaan waan hundumaa isinitti hima. Nuyi attamitti akka jirru akka beektaniif, innis immoo garaa keessan akka jajjabeessuuf dhimma kanaaf gara keessanitti isa ergeera. Waaqayyo Abbaa biraa, Yesuus Kiristoos Gooftaa biraas nagaan, jaalallii, amantii wajjin obboloota hundumaaf haa ta'u. Ayyaanni warra Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalala hin banneen jaallatan hundumaa wajjin haa ta'u.